Yooyaa hordoftoonni Dareetoo Marti keessan akkam nagaa keessanii har'ammoo yuunivarsiitii Bulee Horaarraa liinkii nuu kennamee jira. Isarratti akkamitti riijistar akka goonuudha tokko hanga dhumaatti ilaalla. Warreen hagammatti subscribe like hin goone shidhaqaatii subscribe al tokko click gochuudhaan subscribe gochuudhaan miseensa keenya ta'a. Yoo barbaadan liinkii isaa yoo barbaadan Dareetoo kan jedhu irratti chaanaalii telegiraamii waan qabnuuf achi keessatti koottatii miseensa ta'a wanta gaaffisin ta'e kamiyyuu achirratti gaafachuu hin dandeessu. Amma kallattiidhumaan gara rejistireeshinii keenyaatti haa ceenu. Jalqabatti tarii namoonni kompiitara hin qabne bilbila keessanillee galmaa'uu ni dandeessu. Bilbila keessanillee koorsii baay'ee babbareedaatu achi liinkii kana keessa jira. Seentanii barachuu hin dandeessu jechuudha koorsii sana. Bulee Horaa keessatti osoo hin taane mana keessan teessanii yookiin iddoo barbaadan teessanii illee barachuu ni dandeessu jechaadha. Garuu iimeelii otoo isa informaatiks kolleejjiin isinii kenne yookiin iimeelii instituushinii inni isinii kenne seentanii riijistar gochuu ni dandeessu jechaadha. Koorsiin baay'ee babbareedaa naannoo koorsii 12tu jira. Achi keessa seentanii ani koorsii emerging technology kan jedhu sana jalqabeera. Isinis achi seentanii kan barbaadan filattanii for example how to study effectively kan jedhu how to evaluate resource kan jedhu wantoota garaagaraa koorsii baay'ee babbareedota garaagaraatu jiru. Kunoo labukkee gamanaatiin isiniin ka'a. Koorsii isaan akkasii keessa deemtanii maal gochuu dandeessu kan barbaadan filattanii galmaa'uu dandeessu. Amma garuu aan kan isinitti agarsiisu akkamitti riijistar gochuu akka dandeenyudha. Kunooti interfeesiin isaa kana fakkaata. Akkasuma kunoo loogiin rejistireeshin kan jedhu jira. Amma kallattiidhumaanuu rejistireeshin kan jettu kiliik irratti goona. Erga kiliik goone kuno akkas nuu fida get started ishii jettura ol deemne I agree to this term kan jedhu sana kiliik goone maal goona start ishii jettu sana kiliik goona jechaadha. Xiqqoo ishii gaafa kiliik gootan turuu waan danda'uuf egaa kunoo nuu dhufeera. Iddoo kanatti iimeelii isa instituushinii isa yuunivarsiitiin sun isinii kenne yuunivarsiitiin iddoo jirtan isinii kenne isa galchitu jechaadha. Amma kan koonaan galchaa iimeelii koonaan galchaa tokkoon otoo addaan hin kutiin otoo walirraa hin fageessin iimeelii isa kam isa yuunivarsiitiin sun isinii kenneen paaspoortii isaa rakkoon qabu paaspoortiis yoo wallaaltan forget my password kan jedhu kanatti aansee waan dhufuuf isarratti paaspoortii keessan recover gochuu ni dandeessu jechaadha. Kanaafuu koorsiin achi keessa jiru baay'ee koorsii babbareedota waan ta'aniif hunditti keessan seentanii akka fayyadamtanidha waan ta'eef jechaadha. Kanaaf kallattii manuu iimeelii kootii nan galchaa. Erga iimeelii koo asirratti galchee paaspoortii na gaafataa jechaadha. Amma iimeelii koo kunoo galcheera sign in ishii jettu sana nan cuqaasaa jechaadha. Ergan cuqaasee gara interfeesii biraatti na geessa jechaadha. Yaa rakkoo konneeshiniiti waan ta'eef kunoo Microsoft isa jedhu isa kana seef ta'ee jira waan ta'eef maal goonu next gootu akkasitti isinii fiduu qaba jechaadha. Kunoo paaspoortii asidha. Kun amma jalqaba waan an jijjiiree waan hin jiruuf jalqaba seef godhee irratti waan hin deemeef jijjiiree waan jiruuf amma naan fudhatu. Maaliifi kunoo forget ishii jettu sana yoo tuttani forget isinii godha. Ammaaf garuu sign in gaafan jedhee seenu maal godhaaf your account paaspoortii sirrii miti jedha paaspoortiin kee. Kanaaf paaspoortii keessa maal gootu isa sirrii isa kanaa yoo jijjiirtanitti isa jijjiirtan sana jechaadha. Isa paaspoortii sana maal gootu hin guuttattu jechaadha paaspoortii keessan isa sirrii. Anama paaspoortii koo guutaa jira. Paaspoortii koo akkuma beektan kunoo ishii jala forget my password jechuu dandeessu. Yoo paaspoortii keessan wallaaltan jechaadha recover godhachuu ni dandeessu jechaadha. Erga paaspoortii keessan kana seeraan goottanii maal gootu erga xumurtanii check gootu paaspoortii keessan sirrii moo sirrii miti jedhu sign in ishii jettu click gootanii seentuu jechaadha. Achiin paaspoortii kee lakki boodan update gochuu barbaadan no thanks ishii jettu maal gootu click gootu jechaadha. Achiin isa kana dhiistanii raat gootanii yes gootu. Na gaafadhu nan gaafataniidha waan ta'eef rakkoon qabu. Amma gara interfeesii isaa isa sirrii dhufneerra jechaadha. Kunooti register maal gooneera register taaneerra jechaadha. This is completed jedha. Al tokko qofa jechaadha isinii galee ishii kana dubbisa. Once this is completed. Kanaafuu akka barataa tokkotti maal gootaniitu jechaadha completed yookiin xumurtaniitu jechaadha.
Kanaafuu as keessatti akkuma dura isinii kaase koorsii babbareeda seenaati dubbisaa. Koorsii babbareeda ammaaf egaa ani koorsii hin galmoomne asirratti garuu dursee waan rikoordii kana qopheesseef enrollmentiin koo zeeroodha waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu koorsii achi keessa jiru koorsii babbareedaadha. Koorsii kana immoo tokkosa bira hin darbinaa. Warreen hagammatti viidiyoo kana dhaggeeffatanii subscribe hin goone like hin goone egaa sheemiidha. Nagaan oolaa. Thanks for watching. Don't forget to subscribe DareTube.